Hima Diddeen du'an Diddu. Kan barreesse Abdii Fiixeeti. Har'a qofa Niiwuork keessatti namoota ilaalaman keessaa nama 10,000 irratti vaayirasiin koronaa argame. Haga ammaatti Niiwuork namoota vaayirasichaan qabaman 100,013 yoo qabaattu kanneen du'an 3,100 ga'aniiru. Namoota wal'aansa barbaadan 15,000 ciisee jira. Kun US keessatti sadarkaa duraarra ishee kaa'eera. Kanuma maaliif Niiwuork addatti vaayirasii kanaan hubamuu dandeesse? Niiwuork baay'ina uummataa miliyoona 8 qabdi. Istuudiyoo fiilmii bebbeekamoo jalqabee magaalattiin wiirtuu gabaa addunyaati. Rukkuttaanonni gabaa addunyaa siyaastoolikii fi diyaastoolikii doolaaraa kan ilaalamu magaalattii kana keessatti. Yoo dhibeen dhiigaa gabaa addunyaa mudatu kan jalqaba mallattoon isaa irratti mul'achuu jalqabu Niiwuork kana. Yoo pulse reetiin doolaaraa ol ka'uu fi gadi bu'uu hordofee kan uummata addunyaa biraan ga'u Niiwuork. Maarree magaalattiin kanaaf uummataan dhiphattee oolti. Warri naayikii dhugaa gurguranii fi isa sobaa oomishanis asuma Niiwuork keessatti wal dhiibaa, walitti rigataa, wal bira darbaa oolu. Magaalattii keessa bakka konkolaataa dhaabbatan argachuun lootarii DV yoo abdattan isinii wayya. Kanaaf namni konkolaataa oofuun barbaadu atoobisii magaalaa fi baabura wal harkisaa yaa'u sana keessa hunduu somba tokkoon hafuura wal harkaa fuudhee baafachaa mana hojii dhaqee gala. Niiwuork wiirtuu faashinii addunyaatis. Shamarran keenya akka calii qaqallatan akka sooyyomaa dheeratan kun gaafa Instaagiraamii dhiphisanii dadhaban garaa jabaatanii carraa moodelingii barbaacha gara Niiwuorkitti kutu. Niiwuorkiin seentee milkooftes milkaa'uu baattes keessaa ba'uun hin jiru. Kana egaa baay'ina uummata Niiwuork kan akka malee ol kaase. Maaster pilaan magaalattii fi baay'inni uummatichaa wal gituu dhabuun akka namni hunduu somba tokkoon hafuura baafatu taasiseera. Magaalaan Niiwuork gamoo dheeroo qabaachuun beekamti. Gamooleen kun hedduun appaartaamaadha. Ilveetarii tokko nama 20 yookaan 30 taatanii seentu. Si'a tokko utuu hin beekin wal dhungattu. Namni rakkoo iddoo dhabuu akka ta'e waan beekuuf maamna dhungatte isiniin hin jedhu. Mana nyaataa yoo seentan amma inni kaan nyaatee ba'utti ija hojjetanii dabaree eeggattu. Yoo barcuma argattanii teessanis nama tasa wal hin beekne waliin akka nama maaddii tokko gubbaa jirutti walitti firoomtu. Jaallattanii osoo hin taane dhiphina iddooti. Manni dhiichisaas akkuma kana. Halkan yoo dukkanni ifa aduu haguuguu jalqabu Times Square ammoo akka nama irribaa ka'uu amuummachuu jalqabdi. Yoo biyyi rafu mana haataan reefuu irribaa dammaqxi. Yoo teessanii ilaaltan magaalattiin bakka iji waaqayyoo dagate fakkaatti. Har'a garuu Niiwuork akkas miti. Ammaamota du'aan marfamtee namnuu mana ofiitti galee daandii gubbaa kan jiru isa qufa'aa deemu, isa hospitaala ga'uuf ariifatu, isa afuura ciccitaa har'a lubbuun buluuf du'a waliin dorgommii gubbaa jiru. Qobaatu daandii gubbaa jira. Ogeessoti fayyaa waa hundi humna isaanii ol taanaan isa hunda danda'utti harka isaanii bal'isanii kadhachuutti jiru. Maatiin wal awwaaluu nafeera. Reeffi kabajaan limoozinii gurraachaan otoo hin taane tiraakii mi'a fe'u keessatti walitti qabamuu jalqabeera. Ogeessoti fayyaa otoo nama oolchuuf tattaafatanii ofiis lubbuun darbaa jiru. Kaan ammoo maatii koo rakkoo keessa hin buusu jedhee sa'a 12 hojjetee ba'ee konkolaataa ofii keessa bulaa jira. Kana hunda kan fide dursanii of eeggachuu hanqachuudha. Biyyi keenya balaa kana injifachuuf har'as carraa qabdi. Nurraa baradhaa. Ji'a 2 booda, ji'a 3 booda isa har'aa kana akka seenaatti haasa'uuf har'a waan ogeessoti fayyaa isiniin jedhan hojiirra oolchaa. Kanaan achi isinumtuu seenaa taatanii haftu. Hubadhaa nuti kaleessa Xaaliyaaniin guyyaatti nama 600 yookaan 700 awwaalti jechaa turre. Har'a garuu nu bira biyya Ameerikaa kunoo asuma Niiwuorkiin ga'ee dabaree keenya ammas awwaalaa jirra. Kun immoo isinirra akka hin geenyeef adaraa of eeggadhaa. Maaloo of eeggadhaa.